Gan Waaqayyoo dirree irra jirtan hundumatti bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Sagaleen Waaqayyoo Qorontos lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 13 irratti akkana jedha. Caafanni qulqullaa'aan nan amanee kanaafan dubbadhe in jedha. Nuyis immoo hafuuruma amantii sana qabaannee amannee kanaaf in dubbannaa jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dubbiin warroota amane biratti waan salphaa miti. Dubbiin waan guddaadha. Ati inni na laalaa jirtu kuni wama hundumaa irratti dubbadhu. Si'i miti warroonni nama abaaranii hin dubbatan. Irra deddeebi'anii hin dubbatan. Warri nu waan wayii waan abdatan wayii qaban. Nuti garuu dubbii Waaqayyoo kana amannee irra deddeebinee waan baay'ee dubbanna. Wangeelli ka hojjetame irraa ka ganaa hojjetamutu taraa dachaa dhibbaan biyya lafaa kanarratti wangeelli ganaa lallabama. Akkuma sani gadi bu'ee lakkoofsa 15 irratti akkuma ayyaanni Waaqayyoo caalatti baay'atee irraa hafe warri ulfinna Waaqayyootiif galata dhi'eessanis akka baay'ataniif kun hundinuu ta'ee jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ayyaanni isaa baay'ee dhangala'ee nurraa hafe jechuudha. Akkuma bishaan yoo mataatti nama buusanii nama jiisee lafatti lufusanii hafuurri Waaqayyo nurra dhangala'ee nurraa hafe jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Gooftaan haa ulfaatu. Dirree irra jirtan hundumattuu eebbifamaa isiniin jechuu barbaada.